keessa jiraatu maqaalee hin beekne kana tapha addunyaa keessatti ageera. Yeroo biyya ofiitii bahee jiru dirqama osoo namni isatti nimin kilaba bulchiisaa magaalaa Roobee jalqabbiidha moo xumura? Jandebne nuhubatan taanaan akkuma jaraagalutti himne qarqaarsi kenna kun isa jalqabaatii miti itti fufaa. Kana keessa jiraatu maqaalee hin beekne kana tapha addunyaa keessatti ageera. Kanaaf guddinni kuwaasii dirqama magaalaa Roobee kana beeksisuu danda'a. Maaliin gargaaruu dandeenya kan jedhu waliin mari'achuu jalqabne. Akkuma amma Suleeman jeesame yeroo baay'ee marii dheeraa keessa turre akkuma miseensa baay'ee qabna. Marii san booda akka dandeenye yaada kana jijjiirama hin jirayyaa siyaasaan waan adda addaatiin jijjiirame kan gubbaa kun waan jijjiiramne deemnee gaafatu. Deebi'uu danda'a of biratti qaraarru ta'a. Hawaasni biraallee kun booda beekee waan kana hin gaafata. Deeggaruullee jaalalli kuwaasii ni jira. Jaalalli jiraannaan isteedoomiin kun lammata akka Itoophiyaatti gaafa inni ijaaramu. Mallaqa ummataatiin ijaarame malee mallaqa mootummaatiin miti. Jaalalli waan jiruuf isteedoomii ijaarate jechuudha. Karaan ijaaratiin isteedoomii ijaarate magaalaa Roobee. Kana waan ta'eef fe'iin kun silaanamni dammoo waa buusee garee kana jaalatee deeggaree pirimeer liigii miti ijoollee baay'ee dandeettii qabu. Obaan ijoolleen baay'ee asii baanee carraan argatiin malee ijoolleen baay'ee keessa turte yeroo gubbaa keessa dandeettii Itoophiyaa sabachuu waan ijoollee baay'ee ture. Dini carraan asumaayyuu baay'ee Finfinnee ga'uun ulfaate jechuudha. Siyaasaan ta'ee waan adda addaatiin kilabiin biyya tokko magaalaa saniin guddatiin taphattoonni guddachuu hin danda'an. Yoo kilabiin kun guddatee bakka horii ga'e alataan san booda jiru guddatuu danda'a. Gaafa namni tokko asii bitamee Awurooppaa kan tacaawashii biraallee sophuufa. Kaawwal argatan san dhiisanii isa lammataa akka isa soqo'achaa kan jechuudha. Kun guddatuu carraa argachuu danda'u karaa gubbaatti ijoolleen baqarraa haftee baqachuun reefu dubbannee turre yaada adda addaa dubbatan obboleessi kiyya. Obboleessi keenyaarra yaadannoo go'amee fi amarsuuf hime waa dubbachuu hin danda'u malee annan hedduun ture nama du'ee jechuu hin danda'a. Waan tokko keessa seenee dubbachuun waan faayidaa hin qabnee fi waan tareessan maatii isaaniif illee yaadamuu waan danda'uuf dubbachuu hin dandeenye. Kanaaf silaa inni nama dandeettii guddaa qabu ture. Carraa bahee taphachuu nama danda'u. So'oo kubsatu malee akeessa seenne kubbaa taphataa ture. Jaalala kubbaa qabaa inni kuma qorra'ee jira. Saatiin kubbaa yoo godhan mi'a keessa jira gisee gadhiisa kubbaa taphata. Mi'a keessa ta'e illee kubbaa taphannaa ture jechuudha. Kanaaf fe'ii kanaa manuu gargaarsa kan barbaanne ijoolleen amma booda itti fayyadamtee gara biyya alaa bahuu dandeetti. Yoo muuxannoo biyya ambaatti barumsa bichaa biyyoo amantii ijoollee qaba ijoolleen kiyya ammoo wadda isiitti kubbaa taphachuu barbaada. Jechuun jiraatee of danda'ee jiruu gaarii jiraata. Biyya kanatti amma dirqama mucaan isaa dooktaraa ta'uu jechuu qaba. Mucaan isaa fiigicha irratti hirmaachuu danda'a, kun booksii irratti hirmaachuu waan wayiitti milkaa'uu danda'a. Inni nama addunyaa jiruu isaa ta'ee jiraatu isa irra jiraatu dirqama firoozaara ta'uu isaa hin jiru yookiin dooktara ta'uun faayidaa inni qabu tokko waan hin jirreef sababa sanii uummanni keenya ilaalcha kubbaaf qabullee silaa jijjiiraa godhee baay'ee gaarii na fakkaata galtooma. Ofirraa gaggabaabsinaa obboleen yoo maraa kaasanii jiranii antiqoonni addana godhu isaan akka Jarmaniitti ijaaramaniitti inni dura dhufanii waan kana jooyin godhe ani biyya Noorweeraa dhufe garuu wanni jeneraalii dubbachuu barbaadu dhimma qarqaarsaa kana keessatti har'a hirmaachuun eegalle dhugaa dubbachuudhaaf magaalaa keessaa baane takka hin daganne dhimma garaagaraa irratti hirmaataa turre namni tokko yeroo biyya ofiitii bahee jiru dirqama osoo namni isatti nimin biyya ofii kana yaadata halkanii guyyaa waan biraa deemasa waan beekuuf. Kanaaf nurra amma maaltu jira jennee yeroo hundinillee walii mari'anna. Akkanumatti yaada tokko hin dhufin malee wantoota garaagaraa jiraanillee Yurooppii guutuu warra bakka hunda maayiin geggeessinee maal haa goonu biyya keenya saniif maal haa goonu hawaasa saniif maal haa goonu jenereeshinii itti aanuuf maal haa goonu kun waggarraa waggatti hin deema. Sanumaan wal qabsiisnee pabliik fiigarii ta'uuf asitti carraa argannee inni jenne malee ijoolleen ol dalagan ol waan garaagaraa qarqaarsa
hirmaannaa garaagaraa argisiisan tokko lama miti jechuudha warra nu bira hafan. Nu akkuma carraa ta'ee hayyama argannee isaan duraa dhufni malee warri nu boodatti hafan namoota dhibbaan lakkaa'aman jechuudha. Kanaaf waan baqattummaa reef jiran san an keessan seenu akkuma waamushan ijoolleen hiriyoon nu bira hafan almost amma hiriyoota waliin bahe keessa nama hagu waliin achi seeni malee hundinuu na biraa dhuman. Obboleessi kiyya saayibni kiyya kubbaa waliin taphadhu ka har'a Ahmad Sulubee kana Finfinnee irraa kaa'amee waliin deemnee jechuudha. Istirii dubbachuun barbaachisaa miti yaadachuus fedhu. Haga inni deemee na biraa hidhametti walumaan turre jechuudha. Akka achitti hafe. Inni nama achitti hafe warri waliin baanillee maqaan dhawaan ammoo hiriyoon mana ijoolleen as naannoo waliin guddanne jechuudha. Hundi isaanii na biraa dhuman. Anfaa keessatti warra lolli irratti ta'ee yeroo Liibiyaa jirutti lolli ka'e lolli Gaddaafiin keessa du'e jechuudha. Lolaa san keessa ture. Almost namni 60 namni 70 deemee dhumu normaal. Achirraa eega biyyattiin diigamte gara biraa baqannee garuu dandeenyu waan Tuniziyaatti baqadde achirraa gara biyya Fangii deemne. Madda Walaabuu Miidiyaa sagantaalee baratamaniin alatti sagantaa seenessaa torbanitti guyyaa 3 jechuunis kibxata kamisaa fi dilbata akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 2tti isiniif dhiyeessuuf dhufneerra. Madda Walaabuu dhageeffadhaa yaada keessan karaa koomentiin nu biraan gahuun dagatinaa. Madda Walaabuu Miidiyaa. Dandahee wanni amma yoo kaafne sa'aan 24 nu galuu dhabuu danda'a. Dhaamsi ani dabarsuu barbaadu. Kun inni asirra deebine. Garuu mee deemne gaabbila kana maraachiteen maal finne? Ani balbinna ajaa'iba konvenshinii koota ala bahuudhaaf nafsee ofii kenna. Ni hundi gungarra gara wajjichi bahu. Kuma waan jiran achi okay siyyuu milkaa'ee achi bahu. Amma gorsi kiyya siyyuu milkaa'ee achi bahu maaltu jirame? Kun inni as jirra. Waan addaa maal finne? Obboleeyyan kiyya bara warri kaleessa asitti hafan anaa'uun mallaqas waa hunda sanaan qaban. Namoonni biyya kana ta'anii dalagatan jechuudha. Jechuun bakka kun biyya kiyya dalagee jijjiiramuu danda'a warri jedhee taa'e. To be honest, waan baay'ee anaa'uun qaban. So achi baateef duniyaan argattu asteetteef duniyaan qabdu. Andhaamsee guddaan dabarsuu barbaadu. Kanaaf please nafsee ofii kennee namni achi deemuu sun chaalenjiin hedduu kana jiru obboleeyyan kiyyan dubbachuu sin barbaadani yeroon sun hin ga'u osoo dubbanne. Kanaaf karaa kana du'a jira. Wanni biraan jiru du'a jira. Achillee baatee successfulii ta'uu dhabuu dandeetta. Even achi baatee waraqaa hiriyoonni kiyya warri waraqaa waggaa 17 argatiin ka har'a osoo galan isaan kun gachiis hin qabne ciisan jiraa hin ciisan baay'ee. So please waan kana osoo carraa waltajjii argannee adda as dhufuun yoo shirka kana barsiifne baay'ee natti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Achi baateef successful hin taatu asteesseef ammoo hiyyeessan taatu yookaan ammoo asteesseef homaan fudhatiin jira asteettee lafa qophii jijjiiramuu dandeetta waan ta'eef kana immoo ragaa argaa jirra waan ta'eef kanaaf to be honest Madda Walaabuu Miidiyaa irra deebi'ee galteeffachuu barbaada inumayyuu carraa kana argannee carraa miidiyaa kana argannee hagan namaaf dhaamsa dabarsuun ana biratti waan guddaadha waan kan hawwaa ture baay'ee kana waan taateef asumaanii isinillee hedduu galatooma ulfaadha waan dhufneef obboleeyyan kiyyan ibsanii anis kanuma keessa jira waan ta'eef kanarraa haasa'uun barbaadu galatooma ulfaadha. Okay, gaaffii isa xumuraa tokko gargaarsi kilaba bulchiisaa magaalaa Roobee jalqabbiidha moo xumura? Moor akkamitti mutuu baqa waan gaarii galmeessuu yookaan hojjechuun danda'ama. Kilabichi kun jalqabbii isaati moo xumura isaati? Wanti amma isin qabatanii dhuftan kun waan jedhamu irraa daqiiqaa takka keessatti waan wayii osoo irraa naa ibsitanii. Nuti haadha piriikondiishinii wayitiin hojjaan deebine
nu hubatan taanaan akkuma jaraagalutti itti himne qarqaarsi keenya kun isa jalqabaatii miti itti fufaa garuu wize preconditionii wayitiin yoo jijjiiramni nu barbaannu kilaba kana keessatti argame kilabni kun of jijjiiruu danda'e rakkoon isaa ijoo boordichaati seera kubbaa professional keessatti boordiin kilaba tokko fi taphattootiin dhugaa dubbachuudhaaf hojii walqixa qaban jechuun ni danda'ama akkuma taphataan dirree seenee tireeningii godhee caccabee maal jedhee taphaaf qopheessu warri boordiis taphattootii jala deemanii eenyutu fayyaa qabaa eenyutu injiriidhaa eenyutu dhukkubsataadhaa eenyutu maalii eenyutu taphatti aanuu fedhiidhaa ka jiru hunda waan kana hunda boordiitu jala deemee iyyafatee taphataa tapha borii irratti hirmaachuu danda'u qopheessa. Hojiin isaanii nama qixa. Akka nu odeeffannoo argannetti garuu boordiin erga dhaabbate karaa waggaa 9 akkana ni gahaa garuu piraaktikaalii hojii irra hin jiru. Taa'u kilabichan to'atu wal quban qaban. So kanaafuu yoo kilabiin boordii isaa kanaan sirreesse automaatikaalii tiimni illee of sirreessuu ni danda'a. Taphattootiin illee jechuun morhabilee qabaachuu ni danda'anii tarii mindaalleen fooyya'uu ni danda'a. Hamilee illee argachuu ni danda'anii. Yoo haalli kun jijjiirame akka Jarmaniitti jechuun siigalee waan ammaa goone kun waan nama muraasaan goone ufturatti garuu waan kana daran akka godhuu dandeenyu waadaa seenuu ni dandeenya jechaadha. Garuu waadaan keenya yoo kilabichi of jijjiire malee yoo haala jiru kanaan bulchiinsi gaafii nurraa dhiyaate kun gaafii keenya qofa osoo hin ta'in gaafii hawaasa guutuu ture akka carraa ta'e rabbiin nu sababa nu godhee nutis carra qabeessa waayizee gaafii kana iyyuu warra jalqabaa ta'uudhaaf garuu nama garaa keessatti gaafii kanaan dhukkubsataa jiru hedduutu akka jiru hubannee jirra. Kanaafuu nuti gaafii dhiyeessine bulchiinsi illee waadaa nu galee waan kana fooyyessuudhaaf yoo kun fooyya'e immoo nuti waan amma goone kana daballee godhuu ni dandeenya ufturatti jedhu. Anaafaan bakka nama tokkotti gaafa biyya jiraatutti roobesiitiin silaa bakka gaarii jiraate bakka gaarii sanitti hawaasaa fi bulchiinsi wal arguu abu'aan waliin haasa'uu abu'aan rakkina xiqqoo tokko hiikkachuu abu'aan kilabiin kun amma miseensa deeggaraa qabu peejii of danda'e hin qabu gareeleen biraa feesbuukii ofii qaban tiktookii qaban deeggaraa ofii qaban nama isaan sappoorti isaan goo qaban kilabiin kun adduma taphataa jira bulchiinsi ofiin bulcha baay'ee ta'uu hin baasa taphattoonni hin deebitu hin taphatti mo'amtee mo'amaatte mo'amullee inni quban qabu kilabii dagatamee kana ta'uu isaa dhabuuje bakka ofii kennaanu dagatee jira yeroo dheeraa keessa sambooda waliin haasa'uun fi jalqabna yoom gargaara kilabiin bineensa jira jennee gaafa kan jira hawaasni illee quban qabda rakkoon tokko ni jira ka dhuunfaan namoonni adda addaa walii bu'uuran dhuunfaaleen sunniin dandeettii makiikaa deema kan danda'u leenjisa boordiin illee namni danda'u hojii isaa hojjechuu danda'u namni dandeenyamu akka sanii bakka dandeettii isaatiif hin malleessan qabatu isaarra hin jiru. Bulchiinsi Islaa buluu jala yeroo seera addunyaa warra kilabiin tokko boordii hawaasa irraa abbaa qabeenyaa irraa nama adda addaati irraa boordiin tokko uumama malee bulchiinsa irraa uumame jechuun amma waan kana akka ufne qorannee irraa boordiin kun uumame eenyu bulcha walgahii yoom ta'a yoom qoratee kilabiin kun baajata isaa waggaatti akkamitti baasa miseensa hoo qaba miseensa deeggaraa nama tokko qabu kilabiin Islaa guruupii sappoortii guruupii wayii qabaachuu isaa jira kilabiin kenna ijoolleen biyya alaatti ijaaramtee deeggaraa qaban. Deeggaraan isaa waltuu meedaa seenuu jiru. Ijoollee maasii kana badhattee biyya baraa deemtee jiru. Ka biyya keessa namni kun ba'aaf magaalaa kana keessa jiraata. Kilabiin kun deeggaraa wal dhaabachuu abuun isaa baay'ee nu gaddisiisetu. Wanni sun akka jijjiiramu barbaada. Hawaasni of keessaa roobesiiti. Namni magaalaa roobee keessa kilabiin kun kiyya jee yaaduu danda'u sari. Kaabiin akkas jee yaadamu wanni kun bulchiinsa jala ta'uu osoo hin ta'in ka hawaasaa ta'u ka uummataati. Mootummaan ka uummataati jedha. Mootummaan ka uummataa taanaan uummata makatu isaarra jira. Abbootii qabeenyaati nama beekamaa ta'e sheeka keessaa qeechi abboon fe'aa dabalatu hawaasa wajjin mari'atee deeggarsi go'an kilabiin kun hanqina mallaqaa jiru baay'ee ta'e mataa mallaqni sun hin faca'e namni tokko taphataan tokko namni deeggaraan qabaate mo'uu hin danda'u dirree isaatti namni fe'u kan isa laalee taphachuu fe'iin goratu nama isa laalu barbaada kanaaf hawaasni haga danda'u kilabii kana sappoortii godhee hanqinni isaallee akka hiikamu yoo deemee gaafate hanqinni
hiikamuu danda'a malee taa'ee manumatti yoo haasa'e gamoo hiikamuu danda'a mootummaatti illee gaarii misooma waggaa fatansan kilabiin kun kennaa akkamitti deeggaruu barbaadu bulchiinsaa jijjiiramaa dirqama waan sanaaf kantiibaan waggaa sadii meeqa jijjiiramaa jira kunillee boordiin jijjiiramuu hin danda'u rakkoo qabu waggaa sagal waggaa saddeet boordiin bakka taa'uu ni addunyaarra hin jiru waggaa yoo kilabiin adda moomaa deemu kilabii guddaa miliyoona meeqaan fartiraa waliin goon isan diiganii mallaqa namtichaa kennanii namtichaa ari'anii hojii kabaraa jijjiirama boordiin jijjiirama jechuudha. Kubbaa kun mootummaa siyaasaa hin qabu waan siyaasaan bilisa waan taateef yookiin gandaanii dirqama nama roobee ta'uu osoo jiru jaalala kilabii roobee deeggaroota biyya bee gondarii kee bakka dhufee kilabii roobee kana guddisuu danda'u isaa jira. Taphataan amma ijoolleen hin dheereef himataa turanii taphataan asii carraa argatuu hin danda'an dandeettii qabana carraan hawwalaa isaaniif kennan. Kilabiin isaanii kun yoo guddataa deemee dammoo bii ta'anii waan dhufuu danda'u. Kilabiin kun nama bii hin qabu sii hin qabu. Kilabiileen biraa biyya biraa jiru bunnaan goorgis turiin martiyyuu kilabii haga gadii kan dubartiilee kan ilaalle haga ijoollee umurii kudha sadii hin qabaatan. Kilabiin tokko bichaan adda maaliif jalaa ol guddisaa deema jechuudha. Kanaaf hanqinni kuwaasii dhaabatee jira. Kan namarraa dhaabatee wanni kun jijjiiramni gara mootummaatti ilaalee barbaadu hawaasni illee fedhii qabaachuu isaarra jira. Yoo mootummaan waan jijjiiran ammallee nu hin deemnaa namni dhufee gaafatu barbaachisa jechuudha. Yoo nama gannee deemne namni biraa dhufee kan gaafanne taate jijjiiramni kun argamuu hin danda'u. Hawaasni dagatu isaarra jiru gaafii gaafatu isaarra jiru. Duraallee ilaalanii ijoolleen addunyaa biraarra jiran dhufanii kilabii kanan gargaaran jennee abdii qabna. Inshaallah duratti waan tokkoon yeroo gaarii walitti deebi'uu dandeenya. Egaa xumura irratti simannaan isiniif godhame maal fakkaata? Akkasuma madda walaabuu miidiyaa akkamitti ibsitan kan jedhudha. Kanarraa daqiiqaa takka fudhatanii sagantaa keenya goolabna jechuudha.
Atau tigro firo pis dalena macam beres ke negara pun dari negara istana Eropa yang ada di sini. Kopi lugu pesurat dari negara karena saya Sindufa, Poland Sindufa, Norway Sindufa, almost dari di negara Eropa. Setiap penyelidikan Euro akan tu olagar. Untuk untuk wajah terus. Anak orang bela sebab terkesat. Nabilah media sena kaba. Beberapa sahabat orang. Yang Euro kami Euro kutu kuat tu kami berarti setengah hari. While sport ki kalau misalnya berarti. Untuk nama Euro. Kita warga story, iwan berkira, kami pun media kena, banyak macam macam abis kerana korporat media budak tu, juga kami ti, menguas tu ada ni gala berada kita pasti berhubungan, berhubung ini, wambai lagi media kuning bina, ala ratiswan dalam proses korporat ini, hawas yang kutu, tidak kena diberikan media kena berada dalam proses berbeda. Anak bisnis berarti Euro ada walaupun mereka nak pun hal sistem baik kalau tu masih mencuba berada. Kalau tekap dulu, insyaAllah media kita ni budaya media kita berada di dalamnya hawas media kita ada kita banyak berubah. Anis answer balata media makin madalawi media madalawu dugala tepechu warbada duga haga yaade oliti arge rawachi jirut telefona wal kunna metre bogazali aka wechun yaade kene kanalle kodne fi jirra wan rajulu kanalle ni beka amis wada ko gale fi jirra ka biye demnen media ke tirratilla argamne yaade kenna riyota kiyojin aka yaada kenninu waadaa galleen akkasumas dhufnee waadaa kenna guutee irra jechuu barbaada hagalatoomuu nu affeeruudhaaf nulla jechuun ufdiratti waan miidiyaan kun isa barbaachisu cinaan ni dhaabannaa jechuu barbaada galatooma. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda walaabuu sagantaan keenya kanarraa kana fakkaata. Ani kan sifaana turii Najaat Haji Muhammadii ogeessi kaameraa keenyaa Mubaarak Hussein sagantaa biraatiin walitti deebi'uutti nagaan nuuf tura. Akkasuma yuutuuba keenyaa sabiskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa. Tiktaakkaanis fooloo riipoost laayik gochuu hin dagatinaa. Amma sagantaa biraatiin walitti deebi'uutti nagaan.